ما تعرف إني رسول Ugawa ka nami to pagkanya injin ugawa إنه باقي جالس إنجيل إنه باقي جالس إنجيل كمان ugawa ka nami ما ليش عمال خرج هذا بمال baka balesar miti baka tifam injin baka nanga baka tifam ummata akal video maali din qebel tamal maali بفتر يا ملاك بفتر ياركا جنونغ ما فيديو كان ارجع بريان ارجع يشودا انا ما كيسا كود دبر ناجري وادبچو دفجچودا وري akan yakka kanatti galu fi kakasa turtan kuni جنونغ ittigafatamumma jala bichi beektu online gubbaratti ما تعرف إني رسول ugawa ka nami to pagkanya injin ugawa إنه باقي جالس إنجيل إنه باقي جالس إنجيل كمان ugawa ka nami ما ليش عمال خرج هذا بمال baka balesar miti baka tifam injin baka nanga baka tifam ummata akal video maali din qebel tamal maali بفتر يا ملاك بفتر ياركا جنونغ as dhufe jechuudha. Wanta kaleessa abbootiin keenya amantaa musliimaa, amantaa protestaantii, amantaa ortodoksii, amantaa walii kabajanii jiraatan sana hordofuu dhiifneetu amantaa kootu caalaa, amantaan ekelee akkasidha, amantaan ekelee badduudha, amantaan ekelee badduudha jechuutti dhuftan. Kun beekumsan jedhamu jechuudha. Namni amantaa namaatti bu'e seeraanis nama gaafachiisu quba qabdu kanas jechuudha. Eessas jiraadhu, boolla jalas jiraadhu, boolees jiraadhu, bakka barbaadde jiraadhu jechuudha. Amantaa namaa tuqxee yoomiyyuu milkoofteen teessu. Dhugaa dubbachuudhaaf mucaan amma qabamee tumamaa jiru kun mucaan kun qabame jechuudha. Godhiidhaan itti gale malee waan ofiisaa yaadetti gale nan fakkaatu jechuudha. Warra sooshaal miidiyaa warra amantaa keenyaa kanan xiqqoo natti dhaga'ame jechuudha. Warri dhiyoo teessanii fagoo teessanii miidiyaadhaan ol galtanii xiksii mana isaatti dubbistanii jabaadhu jettanii maaloo jettanii amantaan keenya amantaa nama xiqqeessu miti jechuudha. Isini warri sooshaal miidiyaadhaan fammastan fasaamii keessan gadi yaatanii amantaa namaa tuqxanii abbaan amantaa isaarratti sinniisu jechuudha. Amantaan isaa tuqamee amantaa isaatii amantaa kooti jedhee itti waaqeffata, itti gabbarataa, amantaa kooti erga jedhee kabajatee amantaa sun ta'ee fi amantaan isaa tuqamnaan maaliif amantaa isaarratti si dhiisan du'a lubbuullee ta'a malee jechuudha. Akkasumas amantaan keenya tuqamee amantaan protestaantii amantaan keenya tuqamee amantaa kooti jedhee ergan itti waaqeffadhe amantaa koorratti maafan nama dhiisa inni soo amantaa kooti waan ta'eef jechuudha. Amantaa kumaatamni deemee amantaadha jedhee deemee waaqeffatu deemee akka isa dhaga'uuf rabbii isaa kadhatu amantaa namaa xiqqeessoo amantaa namaatti bu'u maaltu fidee? Wal kabanyee oromummaa keenya wal kabanyee wal wajjiniin jiraanna malee amantaa namaa hurcuqaa wal hurcuqaa akkasitti itti fufnu lubbuu namaatu badaa jechuudha. Ani karan irraa dubbachuu dhufe mucaa isa amantaa namaa xiqqeessee amma qabame isarratti dubbachuun dhufne gulaaleetuma zimi jedhe hundumtuu guyyaa isaa eeggata abbaa barbaade yumaan taate. Garuu warri jabaa dhugoota koo si wajjiniin jirraa jettan mee eenyu wajjin jirta? Jabaa dhugoota koo jettani maal goota maal fidda? Kunoo mucaa hidhaatti galchitan kunoo mucaa tumsiistan jechuudha. Yeroo darbees mucaan akka amantaa ortodoksii xiqqeessu kan godhes immoo isinuma warra oollaan irraa wajjiniin shubbisudha. Ammas immoo amantaa musliimaa akka gadi ba'ee xiqqeessu kan godhe isinuma warra achi gubbaa irratti wajjiniin shubbisudha jechuudha. Garee shaadaa garee maalii jettanii jechuudha. Dhaabbadhaa nu oromummaa keenya tokkoon kabanya malee amantaa kelee xiqqeessi amantaa kelee ol kaasii isa jedhu hin qabnu nuti. Nu oromoon akka oromootti kan yaadnu jechuudha. Oromoon oromummaa isaatiin wal kabajaa abbaan barbaade dhagaatti isaa amanu mukatti isaa amanu tulluutti isaa amanu waaqatti isaa amanu amantaa protestaantiitti isaa amanu ortodoksiitti isaa amanu musliimatti isaa amanu. Garuu akka lammummaa keenyaatti lammummaa keenya kabanyee oromummaa keenya dhiiga oromummaa keenya kabanyee wajjiniin jiraanna malee amantii keenya walkatti xiqqeessaa wajjiniin yoomiyyuu akka hin jiraanne quba qabdu garuu hin ta'u kun oromummaa kabanyee wajjiniin jiraanna amantaa namaarraa bilisa taane garuu amantaa walii kabanyee wajjiniin jiraanna malee amantaa namaa tuqxanii wal wajjiniin jiraanna jechuun soba fafa jechuudha. Jalqaba warra kaaseen dubbadhe warra amantaa namaa hurcuqtan warra amantaa namaa qeeqtan warri amantaa namaa
amantaa koo caalaa amantaan ekelee jettan jechuudha. Amantaa keenya keessa guyyaa baroota darban keessatti amantaa musliimaa tuqeen beeku warra amantaa keenya. Amantaa musliimaa yeroo baroota darban keessa amantaa protestaantii tuqeen beeku. Amantaan ortodoksii amantaa pheenxee tuqeen beeku. Amantaan pheenxee amantaa ortodoksii tuqeen beeku. Amantaa musliimaa amantaa ortodoksii tuqeen beeku. Amantaan ortodoksii amantaa musliimaas tuqeen beeku jechuudha. Wal kabajee amantaa walii kabajee hoo karaatti walitti dhufe nagaa wal gaafatee walii nyaatee walii dhugee gara amantaa isaatti deemaa ture jechuudha. Har'a garuu dhaloonni fammastan kun warri fasaami gadi yaatan kun amantaa namaa hurcuqxanii jechuudha. Akka biyyi amantaa walitti bu'u fiddan jechuudha. Kun maaliif barbaachise? Bakka dhaabbadhaa. Nurraa dhaabbadhaa. Warri garee maalii jettan gadi baatanii akka namni miidhamuu fi hoolaa qalmaaf nama dhiyeessitan beenu kaa wajjin darbii wajjin qalamika. Yakka isaaf abbaasaa itti gaafatama. Amantaa namaa tuquudhaan seeraan si gaafachiisa jechuudha. Keewwata biyyittii keessatti seeraan si gaafachiisa. Bakka. Kan amantaa kee achuma keessatti amantaa kee daheeffatee kanatu kan saamu kan ejju kana cabarabaru argita taanaan qeeqirraa dubbatu. Hillim godhe kakiyyatti. Amantaan koo maaliif tuqama? Amantaa koo keessa teessee maqaa amantaa kootiin maa daldalta jedhiitii dubbadhu malee amantaan musliimaa badduudha, amantaan protestaantii badduudha, amantaan ortodoksii badduudha jetta taanaan seeraanis isa amanee jiruudhaanis si gaafachiisa jechuudha. Maaf sidhiis amantaa koorratti? Maaf sidhiis amantaa koorratti? Kanaaf gara dhumaatti gaafan fidu. Kan mucaa kana akkas goosise jechuudha. Warruma liivii irratti ba'ee inni kan xiksii dubbisee fi inni kan xibsii dubbisee fi mucaan kun akka badiitti godhu kan godhe warruma gastii sana gubbaaratu itti gaafatamuu qaba. Kana dubbiin. Gorsaadhaa edda gorsaa taate kottu lakki amantaa keenya hin tuqin. Amantaa keenyas hin ho'isin. Amante miti erga amante amantaa keenya duukaa bu'i. Garuu amantaa warra biraa hin tuqin jettanii mucaa kana maaliif hin gorsine jericha? Maaf hin gorsine? Namni hin dhaga'am gorsaa. Maaf hin gorsine? Hooyi jettanii warra harka cabacabdan har'a maal jettu ree? Harka keessan afaan gubbaa kaawwattanii teessanii viidiyoo namaa laaltu jechuudha. Jabaadhu jagna kosi wajjin hin jirra jettanii har'a immoo ilaaltu jechuudha. Sirriidhaa kun maal sitti dhaga'ama? Osoo gaaficha gorsee raadhe, osoo gaaficha akkas godhee raadhe, kun hundumtuun dhufu jettee yaaddu sammuu keetti. Asasee dhuftu warruma amantaa namaa xiqqeessu kana malee waan balaaleffadhee hafe hin jiru. Warri reef dhattanii garee shaadaa qabattanis amantaa kee xiqqeessitu. Warri reef amantaa sana keessaa dhuftanis amantaa kan musliimaa xiqqeessitu. Maaliif ta'e kun? Maaliif ta'e? Siitaana nutti amante jechuudha. Iddoo dhaqxeetti amanadhuuti amantaa namaas hin tuqin. Erga amantaan keenya sii ta'uu baate afaan kee qabadhu dhageechi taa'e. Erga amantaan sun sii ta'uu baate afaan kee qabadhuuti amantaa keenya keessa taa'e. Hallaqe dhume. Maqaa amantaa namaa kaasuun seeraanis akkasii gaafachiisuun dagatini galatooma warri hooyi jettan mee teenyeen laalawaanis hin fiddan jechuudha. Waaqayyo akka hojii keetti si haa baasu obboleessa ko. Homaan jennan bira. Amaloonni akkana haasawa waliin dhayuu kuni የፍቅር ጉዳይ ነው ይላል አፋን አማራቲ የፍቅር ዝምታ ኦኬ ዱጋጅት ማለት እኮ አይጋ ati waan tokko jedhin mucaan biyyaa waa qabaatuun olu beeftu ifama wajjin sodaate dubbatu mucaan biyyaa waa qabaatuun olu Dokter naaf kalsa dhiirri koo rakkoon qabu beektu miti dhiirri nama barbaadillee fuudhuun danda'a yoo qabaate iyyuu fakkeenyaaf nama jaalate tokko yoo argate. Beekesan eeyyamu haa ati maa islaama afuri islaamni dhuga. Ilaa akkamidha beektu dokter. Dargaggeessi akkasii kun yeroo baay'ee shakkama. Namni nama nuka beektu miti zabana akkasii keessa waan jirruuf otumayyuu hin qabu. Akka mana keettee irratti talkasa akkasuun hin danda'ama dhugaadha. No. Ante mana amma akkan keenye namni kamiyyuu beeka. Never. Godhu waan akkasii. Eshi. Namni waan ta'e jalatti baachaarraa kan biraa gaafa fuudhu dhaqu hin taari.
So wanti akkasii kun Ama furmaanni maal jettare? Mucattiin uffata keessatti goggooyi deeban ergati jaalatte. Maal obboleettiin qabdu ati? Yaaddu fi? yaa biif waada nama qulqulluudha. Nu akka jechaa yeroo dooktar faamilii koo. Yoom isinii goonaree sargi? Rakkoon hin jiru kaa itti yaadnee propozaala isaa baasneetu wantoonni dursan baay'een isaanii jiru miire. Miti dooktar. Ani hin beeku. Dubaayitti rakkoon qabu warra. Silaa sargileen gidee godhatamu birri guurama maa rakkoo qaba? Ayyeeka rabbi beeka. Biizinasa gara tokkoon sargi gara tokkoon biizinasa Dubaayitti odeeffannoo akka agaratti ka. Gaafa jaartii fuudhama nama jaartii fuudhee biyyatti mana bitatu fa'aa jira yaa. Bamakis. Sirriidha. وأنت كجاي مريم ما جلست